Komishiniin marii biyyaalessaa marii mari'atamaa turteen eega walfalmiin hirmaattota marii jidduutti kaafamaa turtee cimteetti fufteen booda murtiin laatamtuu dheereeffamuu komishinariin olaanaan komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa Piroofeesar Masfiin Ariyaadhaa beeksise. Komishinii marii biyyaalessaa kun sababa murteen isaa gara yeroo biraatti dabarteef walfalmii hirmaattota naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa akkasumas Somaalee bakka bu'aan jidduutti kaafamteen ta'uun ibsame bal'inaa oduutiin dhiyeessina. Guyyaan irraa hagayya 10 barri 2026 dhimmi komishiniin marii biyyaalessaa murtee isaa dabarsuu laalchisee odeeffannoo teenya bal'inaan dhiyeessina isin biraan ga'uuf tartiiba galfanneeti jirra. Hanga dhuma odeeffannoo teenyaatti hordofaan afeerraa teenya amma gamanumaan gara odeeffannoo arganneeti isin dabarsina. ብዙ ገፍተን ብዙ ደስ የሚሉ ምክረ ሀሳቦች ላይ ደርሰን ለእናንተም ለማብሰር እንችል ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኮሚሽኒን መሪ biyyaalessaa Itoophiyaadha erga marii mari'atamaa turteen booda walfalmii hirmaattota naannolee garaagaraa jidduutti kaafameen murteen komishinii marii biyyaalessaa tun gara yeroo biraatti dabarfamuun dhaga'ame. Kunis eega walfalmiin gurguddoon hirmaattota marii tanaa jidduutti kaafamaa turte ibsi kun kan kenname yoo ta'u keessumattuu hirmaattota marii tanaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa bakka bu'aan jidduutti falmiin kaafamtee ammatti murtee tanaa gara murtee guyyaa biraatti dabarsuuf komishinii kana dirqamsiisee jiraachuun ibsame. Itoophiyaan marii biyyaalessaa baatii tokkoof turteen dhimma biyyaa murtee isaa jaaman qabxii 8 qooduun hirmaattonni marii 4,000 ol irratti mari'ataa turaniin booda dhimma qoodinsa daangaa biyyaatii fi biyya irratti hirmaattonni marii tanaa jidduutti falmiin jabaan kaafamuun dhaga'ame. Dhimmoota gurguddoo komishiniin kun mariif dhiyeesse keessa dhimma jijjiirraa heera mootummaa alaabaa afaan federaalaatii fi caasifama bulchiinsa haaraa warratti hoggaa ta'u addatti dhimmi daangaa biyyaalessaa keessumattuu dhimmi magaalaa Oromiyaa lamaan magaalaa Dirree Dhawaa fi Finfinnee falmii guddaa kaasuun dhaga'ame. Komishiniin kun murtee tana ni dabarsa jaamee uummata Itoophiyaa maraan hawwii guddaan odoo eegamaa jiru guyyaarraa komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaadha ibsa irraa hin eegamne kan nu mul'ate. Ibsi komishinii marii biyyaalessaa kunis mariin mari'atamaa turte jalqabbiidha malee xumuraa miti jechuudhaan murtiin ammatti dabartuu kan hin jirre ta'uu komishinariin komishinii marii biyyaalessaa olaanaan Piroofeesar Masfiin Ariyaadhaa beeksise. Qabxileen ijoon komishinara olaanaa komishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfiin Ariyaa beeksituun adeemsa walgahii marii yeroo ammaa laalchisee ibsa kennirratti mariin tun ammatti murtii laachuuf akka hin dandeessifne beeksise. Dhimma marii biyyaalessaa keessaa dhimmi magaalaa Dirree Dhawaa fi Finfinnee irratti murteen dabaruuf ture bakka buutota naannoo Oromiyaa fi Amaaraa jidduutti falmii guddoo kan kaase hoggaa ta'u bakka buutonni naannoo Amaaraa marii tan irratti hirmaatan magaalaan Finfinnee teessoo bulchiinsa naannoo Amaaraa akka taatu yaada kan dhiyeessan hoggaa ta'u akkasumas naannoon Somaalee bakka bu'anii kanneen hirmaatanis magaalaan Dirree Dhawaa teessoo bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee akka taatuuf gaafatuun dhaga'ame. Garuu magaalaan lameenuu magaalaa Oromiyaa taatee osoo jirtu bakka buutonni naannoo Oromiyaa bakka bu'an illeen yaada hirmaattota naannolee lameenii Amaaraa fi Somaalee san mormuun falmii guddaan akka kaafamuuf sababa guddaa ta'uun ibsame. Ajandaa marii biyyaalessaa keessatti magaalaan Finfinnee teessoo federaalaa taatee itti hafuftu moo naannoo dandeesse taatee haa hunduutu kan jedhu hoggaa ta'u garuu hirmaattonni naannolee lameenii kunneen ajandaa kanaan alatti magaalaan lamaan teessoo bulchiinsa isaanii akka taatu falmuun dhaga'ame. Yaada kanarratti bakka buutonni naannoo Oromiyaa immoo magaalaan Finfinnee handhuura Oromiyaa waan taateef dhimma falmiif dhiyaachuu hin qabne ta'uu eega dubbataniin booda gara bulchiinsa naannoo Oromiyaatti akka deebitu murtiin akka dabru gaafatan. Marii tanarratti pirezidaantii yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kiflee magaalaan Finfinnee imaanaa wareegama qeerroo Oromoo waan taateef dhimma mariifuu dhiyaachuu hin qabnee fi Finfinneen gabaaf dhiyaachuu keessaa baate gara murteessummaa naannoo Oromiyaatti akka deebitu erga gaafateen booda bakka buutonni naannoo Amaaraa itti mufatanii jiraachuun dhaga'ame. Kana malees bakka buutonni naannoo Oromiyaa obbo Qajeelaa Mardaasaa fi obbo Leencoo Lataafaanis yaaduma Dr. Saamu'eel Kiflee kana deeggaruun Finfinneen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu dubbachuun isaanii hirmaata marii tanaa hoogganaa faannoo Amaaraa harka kennatee gale kaapteen Masarashaa Saaxee garmalee muufachiisee jiraachuun himame. Ajandaalee qabxii marii biyyaalessaa dhiyaatan keessaa dhimmi magaalaa Dirree Dhawaa fi Finfinnee dhimma murtii dabarsuuf komishinii marii biyyaalessaa yaachise ta'uu hirmaattonni marii tanarratti hirmaatan himaniiti jiran. Marii biyyaalessaa baatii takkaaf turte naannolee Itoophiyaa mararraa namoota quuqamaa fi jaalala saba isaanii qabaniin kan mari'atamaa turte hoggaa ta'u keessumattuu hirmaattonni naannolee sadii naannoo Amaaraa Oromiyaa fi Somaaleedha bakka bu'aan isaanii dhimma dantaa saba isaanii irratti kan falamu hoggaa ta'u dhimma dantaa saba isaanii irratti hirmaattonni marii naannolee sadeenii wal dura dhaabbachaa turuun tun murtiin marii biyyaalessaa tun yeroof akka dheerattu taasisuun himame. Haaluma kanaan naannoo Amaararraa bakka buutota marii tanaa ta'anii kanneen hirmaatan miseensota faannoo Amaaraa kanneen karaa nagaatiin galanii fi sabboonummaa Amaarummaa
mootummaa kanneen calaqqisiisan hoggaa ta'u marii kanarratti pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Kabbadaa Raggaatilleen hirmaatee turuun ibsame. Haaluma kanaan bakka buutonni naannoo Oromiyaa ta'uun kanneen dhiyaatan qabsaa'ota gameeyyii ABO kanneen ta'anii fi OPDO keessatti dhiibbaa taasisaa turan ta'uun himame. Haaluma kanaan marii kanarratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi Afuyaayin Caffee Oromiyaa Adde Saadaa Abdurrahmaan akkasumallee Dr. Saamu'eel Kifilee pirezidaantii Yuunivarsiitii Finfinnee obbo Qajeelaa Mardaasaa fi obbo Leencoo Lataa qondaaltota ABO duraaniitii fi obbo Sanyii Nagaasaa qondaala ABO dhiyeenya gara mootummaatti dabalame marii kanarratti dhimma daangaa Oromiyaa falmaa turuun himame. Kanaan dura pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waltajjii Caffee Oromiyaa irratti dubbii jabduu dubbateen Oromiyaa kan isaaniiti keenya ammoo kan waliinti jechuudhaan dubbate. Dhimma abbummaa magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa waliin kan wal fakkaatu hoggaa ta'u dhiyeenya kana ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad illeen haasawa OBN gubbatte afaan Oromootiin dubbateen kan fi kan isaanii kan nama biroo ammoo kan keenya ja'anii amanuun dimokiraasii fi walqixxummaatti amanuu dhabuurraa kan maddee jechuudhaan dubbiin dubbate. Dhimma ajandaa marii biyyaalessaa abbummaa magaalaalee Oromiyaa irratti murtii kennuu wajjin kan wal fakkaatu ta'uu isaati. Waanta Oromiyaa keessa jiru kan nama hundaa kan isaanii kan keenya immoo kan hunda keenya taphna akkasiin jiru. Kan ofii qabatee qofaa bulfatee qofaa to'atee qofaatti fayyadamee itti simbutu kan ofii qabateetu kan keemmoo kan waliiniiti waliin qooddachuu qabna qofaa kee murteessuu hin dandeessu jedha. Kun walqixxummaa jibburraa kan maddudha. Odeeffannoo teenya gama biraatiin abbaan qabeenyaa kaampaanii Brighton obbo Yaadataa Junaydii meeshaalee yaala fayyaa qarshii miiliyoona 390tti tilmaamamu buufataalee fayyaa godina Harargee Bahaatiif gumaachuun dhaga'ame. Abbaan qabeenyaa kaampaanii Brighton obbo Yaadataa Junaydii godina Harargee Bahaa qarsaatti deeggarsa lammummaaf namummaa meeshaalee yaala fayyaa taasisee jiraachuun himame. Obbo Yaadataan buufataalee fayyaa godina Harargee Bahaa qarsaa keessatti sadarkaa adda addaarra jiraniif meeshaalee yaala fayyaa barbaachisoo ta'an tilmaamaan birrii miiliyoona 390tti tilmaamamu gumaacha taasisuu ibsame. Sirna gumaacha kanarratti kan argaman bakka buutonni hooggantoonni aanaa fi godina akkasumallee abbootiin qabeenyaa hirmaatanii jiraachuun ibsame. Buufataaleen fayyaa deeggarsi kun dursa kennameef keessaa buufanni fayyaa magaalaa Qarsaa, buufata fayyaa Watarii fi buufanni fayyaa Laangahii kan argaman hoggaa ta'u meeshaaleen kunis hanqina tajaajila fayyaa yeroo ammaachitti mudate furuuf kan kaayyeeffame ta'uun ibsame. Obbo Yaadataa Junaydii namoota Oromoo rakkatan gargaaruun kan beekamu hoggaa ta'u qabeenyi kiyyaa lammii kiyyaaf yoo hin taane namummaaf lammummaan hin jiru jechuudhaan abbootiin qabeenyaa biroolleen qabeenya isaanii lammii isaaniitiif fi hawaasa isaaniitiif akka oolchuu dhaamsa dabarse. Hooggantoonni fi abbootiin qabeenyaa sirna kanarratti argaman gocha kana itti gammaduu fi gocha namummaa kanaas sababa Yaadataa Junaydii qeebalanii jiraachuun ibsame. Walumaa galatti deeggarsi kun rakkoo amma jiru furuu qofa otoo hin taane wal gargaarsaaf tokkummaa hawaasaa caalatti kan cimsu jeeti jira. Abbootiin qabeenyaa fi lammiileen dandeettii qaban biroo ammoo fakkeenya kana fudhachuun lammiilee isaanii akka gargaaranis obbo Yaadataa Junaydii dhaamsa dabarseeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa odeeffannoon teenya isin biraan gahaa turre kan gammaatti turtanii turtii gaarii.